akkanaa milkaa'uuf maal gochuun qaba? Indisaakkalliኝ ምን ይጠበቅብኛል? Barattoota barnoota keessaniin milkaa'uuf waan isin gochuu qabdan muraasa har'a viidiyoo kana keessatti isinitti himuuf dhufe. ስኬታማ ሰዎች እንድትሆኑ ልታሟሉ የሚገባችሁን መስፈርት እንድታውቁ ይህንን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። inni tokkoffaan gaaffii ani maaliif gara mana barumsaatti hin dhufe jedhu yeroo hundumaa sammuu keessaa qabaachuudha. kunis kaayyoo ofii beekuu jechuudha. ሁል ጊዜ ከአእምሯችን መርሳት የሌለብን ነገር ወደ ትምህርት ቤት መሄደው ለምንድን ነው የሚል ጥያቄን ሁል ጊዜ ወደ ራሳችን ማምጣት ዓላማችንን ለይተን ማወቅ ማለት ነው። ለዚህ ጥያቄ ተገቢውን መልስ ከመለስን ከስኬታችን ጋር አንድ እርምጃ የምንገናኝበትን ድልድይ እንሰራለን። ጋፊ ገረ መነ በሩምሳቲ ማሊፍ እንዴማ ጀዱ ዮ ሀለ ስሪዳን ዴብስኔ ተርካንፊ ገረ ሚልካኢናatti deemnuudhaaf riqicha tokko ijaarreerraachuu yeroo hundumaa mana barumsaa kan deemnu harka qullaa deemuu qabna. Harka qullaa jechuun tangible maateeriyaalii galtee barnootaadhaaf ta'an dabtara, qalama, uffata seeraa keenya harkatti qabachuu dhiisuu jechuu miti. Fakkeenyaaf namni waa bitachuudhaaf gara gabaa deeme kan inni fudhatee ba'u maalidha? Korojoo qullaa ta'edha. Sammuu barnootaaf qophaa'aa ta'ee dhufe ta'uu qorqalbiidhaan warra qophaa'e taane gara mana barumsaa deemu. Ajandaa tokkoof kaayyoo tokkoof manaa ba'u. Kaayyoon nuyi mana barumsaatti dhufne beekumsa bituudhaaf qofa ta'uu qaba. Yeroo keenya dabarsuuf iddoo oolmaa dhabnee waan namni mana barumsaa galii jedheef ta'uu hin qabu. Kanaafuu icciitiin milkaa'ina keenya kaayyoo nuyi yeroo hunda qabannee baane irratti hundaa'a. Beekumsa barbaachaadhaaf dhufne yoo ta'e gabaa har'aa keessaa beekumsa keenya bitannee galuu dandeenya. ወደ ትምህርት ቤት ስንሄድ ባዶ እጅ ሆነን መሄድ መቻል አለብን። ባዶ እጅ መሆን አለብን ስላችሁ ለትምህርታችን ግብአት የሚሆኑ ተንጀብል ማቴሪያሎች ደብተር አለመያዝ፣ እስክሪፕቶ አለመያዝ፣ ደንብ ልብስ አለመልበስ ማለት አይደለም። ለምሳሌ ወደ ገበያ የሚወጣ ሰው ይዞ መውጣት ያለበት ባዶ ማዳበሪያ እንደማለት ነው። በስነ ልቦና ዝግጁዎች ሆነን ወደ ትምህርት ቤት መምጣት መቻል አለብን። the secret of your success is determined by your daily agenda። ሁል ጊዜ የስኬታችሁ ምስጢር በያዛችሁት የየዕለቱ አጀንዳችሁ ላይ ቤዝ ይሆናል። ታይም ማኔጅመንት ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ሰክሬት ኦፍ ዩር ሰክሰስ። ዩ ሃቭ ቱ ማኔጅ ሚኒትስ ኖት ሃወርስ፣ ሰከንዲ ጨጨባ irratti karoorfachuu danda'u. Kubbaa miilaan ilaala yoo ta'e sa'aatii meeqatti kubbaa ilaalaa kan jedhu sana maal gochuu qabdu? Sa'aatiitti daangeffachuu qabdu. Dhimma jireenya koo boruudhaaf maal buufachuun qaba? Maal hojjetachuun qaba? Maal kaawwachuun kan jedhu irratti karoora kaafachuu. Barnoota koo har'a maalan qayyabadha? Taargeetii qabaachuu qabdu jechuudha. Kanaaf immoo gaaffii tokkoof gaafachuu qabdu. Gaaffii maalii? What I have accomplished today. Har'a maaliin hojjedhe? Maaliin hojjechuu qaba? Kubbaa miilaan ilaala. Hiriyoota koo wajjinan taphadha. Maatii koon gargaara. Warreen kana maal goona? Gara sirna yerootti galchina. Caccabaa sakandii irratti karoorsu. Yeroo qabnu irratti seeraan yoo karoorsine daandii milkaa'ina keenyaa irratti tarkaanfii tokko deemneerra jechuudha. Inni biraan eeggattummaarra bahu. Yoo maatiin dubbisi jedhe qofaa dubbisuu. Yoo barsiisaan nu onnachiise qofaa onnachuu. Yeroo eegne yeroo qormaataa qofa dubbisuu. Kuni eeggattummaadha. Yeroo hundumaa ofii keenyaan yeroo hundumaa qophaa'uu danda'uu qabna. Alaarmiin keenya si'aa'ina sammuu keenya keessa jiru ta'uu qaba. Onnachuu onnee keenya keessa jiru ta'uu qaba jechuudha. ዛሬ ምን ሰርቻለሁ? ምን መስራት ይጠበቅብኛል? የሚሉ ጥያቄዎችን ለራስ ማዘጋጀት። ዛሬ ምን እሰራለሁ የሚለውን ጥያቄ ካዘጋጀን ልንሰራቸው የሚገባንን ደግሞ አግዛቸዋለሁ። በሽርፍራፊ ሰዓት በሽርፍራፊ ሰከንድ ላይ ማቀድ። if we manage our seconds we are moving one step to our success። ባለን ስብርባሪ ሰከንዶች በአግባቡ ካቀድን አንድ እርምጃ ወደ ስኬታችን ተራምደናል ማለት ነው። ሌላው ከጠባቂነት መውጣት። አላርማችን ከውስጣችን መሆን አለበት። ውጫዊውን አካል መጠበቅ የለብንም። we must come out from dependency። I celebrate myself and I sing myself። hirkattummaarra bahuu danda'uu qabna. ለሰርጌ ደጋሹ እኔ ዘፋኙ እኔ መሆን አለብኝ። yeroo nuyi qabnu yeroo ammaa kana qofa. Isa kaleessa keessa dhufte yaadadhu barata. Kutaa sagalee akkamitti akkatti dabarte yaadadhu. Kutaa 11tti darbuudhaaf immoo karoorfadhu. Gitintirtanii dhuftaniitu gitintirtanii darbuun qabdan. Ofii keessaniin hojjedhaa. እየተንገዳገዳችሁ አልፋችኋል። አሁንም እየተንገዳገዳችሁ ልትቀጥሉ አይገባም። ዛሬ ላይ ለራሳችሁ ስሩ። ለራሳችሁ መስራት መቻል አለባችሁ ማለት ነው።
inni sadaffaan milkaa'uudhaaf galma yookiin kaayyoo ofii qabaachuudha. እቅድ ያለን ሰዎች መሆን። inni shanaffaan carraa eeggachuu waiting for chance የእድል ጠባቂዎች ብቻ መሆን። carraa kooti carraa koo miti jenne carraadhaaf hiika biraa kennu. milkaa'inni koo carraa koo wajjin akkamitti wal utubuu qaba? ስኬቴ ካለኝ ኦፖርቹኒቲ ጋር እንዴት ሊገናኝልኝ ይችላል? ኤጁኬሽን ኢዝ ኖት ዌይቲንግ ፎር ቻንስ ትምህርት ኦፖርቹኒቲን ስለመጠበቅ አይደለም። ኦፖርቹኒቲ eeggachuu miti. haala mijataa keessattis haala mijanne keessattis yeroo hundumaa barnootaaf qophaa'aa ta'uu qabnaa jechuudha. carraan akka gara keetti dhuftuudhaaf balbala carraa banuu qabda. balbala carraa banuudhaaf balballi ofuma isaatti jiraachuu danda'uu qaba. ያንተ ስኬት አንተ ባሳየኸው መንገድ ነው የሚሄድልህ። ውሃን ለመስኖ ከፈለግ ለመስኖ በሚውለው መልኩ መጠቀም መቻል ያለብህ። bishaan yaa'u tokko jallisiidhaaf yoo barbaadde jallisiidhaaf olfa. yoo hin barbaanne garuu bishaan sun yaa'uun isaan oolu yaa'ee darbaa jechuudha. bishaan yaa'u sanatti fayyadamuu danda'uu qabda barataa. bishaan yaa'u sun milkoomina keetti fakkeeffama. milkaa'ina kee milkaa'inni kee akka bishaan gaararraa yaa'uuti. ስኬታችሁ ከጋራ ላይ እንደሚወርደው የወንዝ ጅረት ወደ ራሳችሁ ጎራ እንድል ካደረጋችሁ ወደ እናንተ ጎራ ብሎ ስራውን ሰርቶ ያልፋል። አለበለዚያ ግን ዝም ብሎ እንደ ውሃ ጅረት ፈሶ ያልፋል ማለት ነው። if opportunity does not knock you build a door. milkaa'inni kee dhufee gara keetitti hin gorre miti. si tuquu hin dandeenye miti. si qosoqqosuu hin dandeenye miti. balbala qosoqqosamuu danda'u balbala rukutamuu danda'u waan hin ijaarranneefidha. ስኬትህ ወደ አንተ መጥቶ ሊያንኳኳ አልቻለም አይደለ? ወደ አንቺ መጥቶ ሊያንኳኳሽ አልቻለም አይደለ? ምክንያቱ ምንድን ነው? የሚንኳኳ በር ስላልሰራችሁ ነው። በራችሁ እንዲኳኳ በር ይኑራችሁ። በር ያለው ሰው ነው በሩ የሚንኳኳው። ነመ በልበለ ቀቡቱ በልበል ሊሳ ሩኩታም ከናፍ በልበል ሚልካኢነ ኬሰኒ ስሪት ኢጃረሙ ደንደው ቀባችሁን በልበለ ሚልካኢነ ኦፊ ኢጃረችሁ አናፎ ጨራኮት ጀኔ ጨራ ኩፊንሳ ኬሰ ኦፍ ካው ዲሱ የአርባ ቀን እድሌ ነው አለ ማለት እንዴ? የፈጠረሽ እግዚአብሔር እኮ ለዓላማና በዓላማ ነው። waaqayyo si uume kaayyoodhaaf si uumeem lammii koo biyya lafaa keessa kan ufteedhaaf lakkoofsa ለመቆጠር ብቻ አይደለም በራእይ በዓላማ ነው የተሰራችሁት። ካዮodhaan hojjetamtan kaayyoodhaaf hojjetamtan. kanaaf biyyattii kana keessatti bu'uura tokko buustanii akka darbitaniidhaaf waaqayyo sin uume. saba keessaniidhaaf biyya keessaniidhaaf lammii keessaniidhaaf ofii keessaniidhaaf mana amantaa keessaniidhaaf bu'aa akka buustaniidhaaf uumamtani. የተፈጠራችሁት ለሀገራችሁ ለህዝባችሁ ለራሳችሁ ለቤተ እምነታችሁ አንድ ውጤት እንድታወርዱ ነው። ጠብ የሚል የሚቆጠር ውጤት የሚቆጠር ጥቅም እንድታስገኙ ነው። ለማኝ መሆን የለባችሁም። ስራ አጥ መሆን የለባችሁም። በጎዳና ላይ የወደቀ ልጅ መሆን የለባችሁም። የወደቀውን ማንሳት የወደቀውን መሰብሰብ ለወደቀው አዛኝ ለወደቀው አለኝታ ለወደቀው ተገን መሆን መቻል አለባችሁ። ይህን ለመሆን ግን ዓላማ ሊኖራችሁ ይገባል። ከስኬታችሁ ጋር ልትገናኙ ይገባል። isin warra kuftan warra tuffatamtan warra gatii dhabeessota ta'uu miti kan isinirraa eegamu. kanaaf hin uumamne warra kufeen warra kaasu warra bittinnaa'een warra sassaabu warra dagateen warra yaadatu warra dhabeen warra gargaaru warra beela'een warra nyaachisu warra dheeboteen warra dhobaasu warra abdii kutateen warra itti abdii horu ta'uu qabdu. እውነት ነው። በዘጠነኛ ውስጥ ወድቃችኋል። በስምንተኛ ውስጥ ወድቃችኋል። በሰባተኛ ውስጥ ወድቃችኋል። በስድስተኛ ውስጥ ወድቃችኋል። በአምስተኛ ውስጥ ወድቃችኋል። የመጣችሁት እየወደቃችሁ እየተነሳችሁ ነው። ኦሶ ኩፍተኒ ኦሶ ካተኒ ዱፍተኒ ኩፉን ኬሰን ረኮን ኩፋቲ ኮራ ማላን በረዴ ጀደኒ ዋ እራ በረችሁ ደደቡን ገሩ ኩፊንሰ ጫሉደ እየወደቃችሁ እየተነሳችሁ እዚህ ክፍል አሁን ባላችሁበት ክፍል ደርሳችኋል። ትልቁ ውድቀት እየወደቃችሁ አሁን የደረሳችሁበት ክፍል መድረሳችሁ አይደለም። ከውድቀታችሁ አለመማራችሁ ግን ትልቁ ውድቀት ነው። ትላንትም እየወደቃችሁ አሁንም የምትወድቁ ከሆነ ከውድቀታችሁ አልተማራችሁ። ውድቀት መክሊታችሁ አይደለም። ኩፊንስ ከና ኬሰን ሚቲ ኩፊንሰ ኬሰን ከሌሳራ ዋ በረተኒ ሀራ አካኝ ኩፍኔ irratti hojjechuu danda'u qabdu. namoonni baay'een kalees adeemsa isaanii keessatti kufaniiru. har'a garuu iddoo milkaa'insaarra jiru. gaara milkaa'inaarra jiru. for example yaareed isa lammii Itoophiyaa yaadadhaa. yaareed barnoota daree tokko keessatti waggaa 7 kufe. osoo har'a isin waliin barata ta'ee itti kolfitu ture miti. waggaa 7 kufe keessatti garuu ani maaliifan kufaa maaliifan akka hiriyaa koo darbuu dadhabee gaaffii jedhu yeroo hundumaa of gaafata ture. gaaffii isaa deebisuu garuu hin dandeenye. kanaaf miira abdii kutannaa keessa galeetu of ajjeesuudhaaf gamada yookaan finyoo fudhatee gara
bosonaa dhaqe. Mukni irratti of ajjeesuudhaaf filate garuu muka baay'ee guddaa dameen isaa baay'ee lafarraa ol dheeraa furdinni isaa furdaa danda'ee hin korre tokko ture. Muka sana jala taa'ee waan inni yaadda'uu jalqabe tokko muka kana akkamitti koraa wadaroo koo damee dheeraa anarraa fagaatee jiru sanarratti akkamittan qabsiifadhaa jedhee taa'ee yaada ture. Osoo kana taa'ee yaaduu mixiin tokko dhuftee muka sana koruudhaaf muka namni Yaareed jedhamu koruudhaaf dadhabee taa'ee yaada itti yaadaa jiru mixiin sun koruudhaaf yeroo isheen yaaltu arge. Yaareed hin yaade malee hin yaalle. ማለፍን ታስቡ ይሆናል። ለማለፍ ግን ያደረጋችሁት ሙከራ ምንድን ነው? ከክፍል ወደ ክፍል ለመሸጋገር ታስባላችሁ። አገር አቀፉንም ፈተና ለማለፍ ታስባላችሁ። ከዩኒቨርሲቲም ጨርሳችሁ ለመመረቅ ታስባላችሁ። ጥሩ ነው። ያሰባችሁትን ግን ለመተግበር ምን ያህል ሞክራችኋል? ደሬዳ ደሬት ደርቡዳፍ ያደኒቱ ቁርማተ ብዮለሳ ሴንሰ ዩኒቨርሲቲስ ደርቡዳፍ ያደኒቱ ዩኒቨርሲቲቲስ ኤብፈሙዳፍ ያደኒቱ ገሩ maal immoo gootani maal raawwattani maal hojjettani Yaareediin maaltu isa dhorke mukni sun furdachuun isaa akka inni yaaliin gaggeessine isa dhorkeera. Dameen muka sanaa lafa irraa ol fagaachuunsaa dheerina hojjaa isaatii ol ta'uunsaa yaalii sana kan gaggeessine isa godheera. Mixiin suni dhuftee yeroo isheen koruudhaaf yaaltu yeroo isheen kuftu yeroo isheen ammas koruudhaaf yaaltu lammata yeroo kuftu sadaffaa bahuudhaaf yeroo yaaltu yeroo kuftu shanaffaa jaaffaa torbaffaa bahuudhaaf yeroo isheen yaaltu yeroo isheen kuftu arge. Saddeettaffaa irratti yaaliin ishee milkaa'ee fi gara fiixee muka sanaatti bahuu dandeesse. Yeroo kana Yaareed qorqalbiin isaa deebi'e. Qorqalbiin isaa deebi'e indee uumamni anaa gadii kun uumamni harki ishee harka koo hin geenye miilli ishee amma miila koo hin geenye sammuun isheetii haga sammuu koo hin geenye kun yoo torba kuftee saddeettaffaatti milkooftee ani barnoota kootitti torba kufee saddeettaffaa irratti nan milkaa'a miti jedhee achii finyoon wadaroon of ajjeesuudhaaf qophaa'e diina koodhaaf haa ta'u jedhee achii ka'e jechuudha. Yeroo ka'u Waaqayyo qorqalbii sirrii kenneefi har'aa bu'uura yeedaloo keessatti nama jalqabaa ta'ee seenaan isa yaadata. ለዚህ ከያሬድ ነው መማር ያለብን። 7 ጊዜ ወድቋል። 7 ዓመታትን ወድቋል። 7 ዓመታት የውድቀትን ያለመሳካትን መዝገቦች አስመዝግቧል ያሬድ። በትምህርቴ እንዲሳካልኝ በሕይወቴ እንዲሳካልኝ የተሳካለት ሰው እንድሆን እንድባል የወሰድኩት እርምጃ ምንድን ነው? ይህንን ጥያቄ ለራሳችሁ ማዘጋጀት መቻል አለባችሁ። ነመ ሚልካኤ አከንተውዳፍ ተርካንፊን አኒ ዴሜ ማልን sochiin ani socho'e maalin hojiin ani hojjedhe maalin chaanaalii keessan Ji'oolessan 17 tiዩbii waan daawwattaniif galatooma. Ji'oolessan 17 tiዩብ chaanaalaችሁን ስለጎበኛችሁ አመሰግናለሁ። Ji'oolessan 17 tiዩብ chaanaalii milkoomina egeree dhalootaaf dhimmu